obboleettii wasiidha maal jettu hin jiruuni. Isin immoo san keessatti bu'aa bayii amma kanaa dandeessanii bakka deemuu barbaannirra afneerra bakka rabbi jedhe immoo hin deemne abdii jedhuun jirtanii irra caalaayyuu immoo gara biyyaatti kan yaaddanii mee namoonni mee gabaabumatti asiloo waan sirraa baratan hiriyoottan si fakkaatan hedduun jiraachuu malu. Kan manaa wajjin ba'anii dhiisanii deemanii waliin aarsaa kan falafaa dhiisanii gara biroo ijji isaanii ilaaluun jiru. Warra kana maal sirraa baratu? Anallee homaan irraan baratanii amma yeroo baay'ee gizee odeeffannoo dhaga'u ijoolleen dhiiraa haadha seenaa mana barumsaa godhatanii haasa'u. Amma gizee asirraa yenee fikir tokko dhufee siin jedhe tasilkitti fiiduu jira jala shamarree jaartisi. Haadha seenaan argitu asii waan fere jira olee mee dubbatti anaa miti. Nama bareerraa beeku miti ijoollee hiriyoota kiyyaa yeroo asirraa miidiyaa kanarraa waa jedhanii jaartiin itti kaate maal haadha seenaan argitu afaaniin waa jechuun yenee fikir jechuun afaan qaruu miti minaamin jiranii amma akkasitti akka evidensiititti jaartii ofiitiin amansiisu. Ana maalirraa barata yoo haadha warra fayyadeera garuu waan fayyadeera maaliif waan ana asirraa haasa'u kana akka ani bultiin nama biraa hin diigamne hin godha. Because homa fedhe haasayaa oolaa namni amma warri biraa dhugaa ta'e boofii wal cafacafu maal asliin homa fedhe jedhamee haadha seenaa dubbatu haadha seenaa miidiyaa raabootu argitanii afaanii barkuutti jaaladha jechuun jaalala dhugaa sanii miti. Asliin afaanumaan jedha malee waan balleessu. Amma laala osoo duraan amala kiyya beekuu batanii deeggarri gizee mucoon tokko ajandaadhaaf akkasii boottu osoo nama biraa taate tokko yookiin zayitii wal dheedhaa yookiin bultii wal diinaa yookiin ilkaan walirraa cabsinaa ምናምን ዋን አካሪት ጅራ ከናፈ ኢብን የሆነ ለወንድ ባታቲ ጅራነ ቡልቲ ነማ አካ እንዲ ገምነረቲ ባቄ ይባጉራ ጅራ ማለት ነው ጆለን ባቄ ወረ ህሪዮ ተክያ ዱበርቲ ቶኮ ጅራ ግዜ ተለተከን ይነ የተተስልክት ፊቱ ማል ጀሚላን አርጊቱ አረቴነን አርጊቱ አስሊ ዋል በለ ተፈን እንገስት ተገልተ ኢትባራው ቱጃርቲ ጎይ አይኖ ነው afaan qofaatti jaaladhachuun ikko monoo miti yeroo masanii fi miidiyaa maratti afaanumaa waan akkana akkasii jedhanii I think bakka uma akkasii kana yoo nurraa baratanii booksii waltumuu dhiisanii waliikuu dhiisanii jiraatan bambiloo waan kana bultii namaa ijaaru irratti waan akkasii irratti homaa nurraa baratan jennaan. Ayyee mee akka mudannootti gaafaasnu isa dhumaati. Isuma dhugaasa jamuun aartee silottee hin beektu. Waama kana wal qabatee wal loltanii beektanii. Miidiyaa Tariitii sitiin jettee siloltee si gaafattee hin beektu. Shamarran amma uumamaanii noormaali miidiyaadhaa jennu tiiktookidhaan yeroodhaaf daqiiqaa murtaa'eef namni seenee qooseen taphataanii yeroo nama jaalattu namni tokko dhufee asilii lubbuu siin jechuu dandeessi dhalaan takka ammallee kaasaa turte atillee jechuudha. Siloltee hin beektu. Dhugaadhuma ammoo yookiin laayivii irratti siloltu garuu erga cuftanii sittaasoftee beekti. Biloo godha amma yeroo baay'ee biloo godha namni fa'aa jala seenee gaafuma haaroo komiinti godhanillee dhaqanii biloo godhuunis ni jira dubartii sana. Achirratti ilaaltee kun si mudatee hin beeku. Amma isiin amala qabdu beekta. Ana naannoltee hin beektu. Si jaaladhaa yenee fikir minaamin jettee natti dubbattee hin beektu. Garuu duraan dura gizee gara miidiyaatti namuu dhufusan haarawaa miti gizee ana dirratti yenee fikir minaamin jedhaanii oolu guyyaa tokko guyyaa lama sadii faa hin boqoytu suma afutti boqoyti mana keessa deemte anatti miti. Ani mootu natti hin dubbatiin malee mana keessa deemanii bokokaa oolutti nan ilaallatu. Asumaan asrafa waan ta'eef nama hin gawwan. Anammaati yoo torbaan tokko kurshee tokko boqoyte anuman tuqin malee akka mallas baanu haga na tuqanitti namatti hin dubbadhu maa boqoyte minaamin hin jedhuun dantaayisii ta'ee tuqniisa barataa dhufte amma. Yeroo tokko darbee yoo haasawni likkitaru duraani katanuyyuu duraani bokokaa turte darbee dhayeessan maataaf ta'etti dijinaan itti dhaga'ama. Garuu hawaasa illee yuutuubii barattee yuutuubara taatuun TikTokii barattee TikTokara taatuun feemasii ta'aa dhuftuun moor agaa isiif seenallee feemasii ta'anii namni hundi barate kana gaafa duraan namni hundi beekne san
ijoolleen injira warri koomentii kunillee ijoolleen arsii lagileedhafi malee dhiirri arsii tara biyya fuudhaa namni waan jedhanii waan akkana kana waan sammuu daddaasaniif shakkii waan qabu jechuudha hin bobbokolti. Amma mootu erga seenallee guddatteefi seenaa argattee guddatteefi jireenya mootu argitee waan fedhe abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe anillee waan fedhe yoo jedhe mana bokkokuun hin jiru aaruun inuun hin jiru ammallee nuti wannoo miti anamma fakkeenyafi asirra gilee haa ta'ee yeroo gabboo namnummaan gurguddaanu bilbila nan argatu. Dubartiin kasi shakkitu isa asirratti paabliik haasoftu kan namni hundi si dhaga'u kana miti. Aljala firri jiraachuun mala abbaa jiraachuun mala si galee. Kan yeroo baay'ee bultii si dhiibu isa mana keessa deemanii muu jedhan gilee isii mana jira sitti bilbisu silkiin kee wayitiin jedhu san kan si wallochiisu si galee. Ani asirra yoo laayee bira dhufe gilee asirraa bahee xiqqoo yoo gara wajjin kolfe dadhabee hirra. Silkii kiyyaa seenaan paaswordii beekti. Ittiin taphatti. Isiin haadha miira yookiin dhokattee fa'aa laaluun mala gilee seenaan taphachuu nama dhiisu kan si galee. Silkii seenaan kophaatti qabu. Akkaawuntii kiyyallee kan isii of eeggannoodhaaf yoo silkiin nu jalaa badee ka seenatti irra jira. Seenaan nuuf baankiidha si galee. Baankii itti waa qusannu. Akkaawuntii kiyyaallee seenaa bira kaadha. Isinlee seenaa bira kaadha. Mukiyyoo har'a ifaa yoo amma hin jirre fa'aa silkiin mootiitti achirra deemtee lallaaluun malaa ayidoonnu. Eega seenaan fa'aa akkaawuntii banattee feemasii taate isii boqotu argeen beeku yoo aguma duraanii sanaan ilaaluu beeku hin jiru. Hedduu namatti tola. Atiyoo ishii amma ishiinis yeroo baay'ee seenaa geemiin taphatti namoonni garaagaraa dhufanii giiftii ni kennu eenyuudhaa maaliidhaa jechuun egaa dhiirris egaa wal qixamiti ishiin baay'ee obsiti yoo ta'e tarii aayifachuu dandeessa loluu dandeessa. Siinoomas itti fakkaatu. Isa giiftii haati seenaa firaan qabdu ijoolleen giiftii kennaniif hiriyoota kiyya. Isaayyuu gilee ana hojii taphatu kennaniif yookaan akkanumatti akka waan nama namni hin beeknetti taa'aa oote. Ijoollee hiriyoota kiyyaattu kennaafi sun wal shakkisiisuun ani immootu amma wanni anaaf isiin gilee baay'ee xiqqashoo bakka ani itti ka'u maa inni gilee amma taa'aa jirru amma hiriyoonni fi kunitti bilbilan sirki haasofti. Seenallee itti kaati anillee itti ka'anaaf seenallee itti kaana gilee hiriyoon maal isin namni beenooti bilbila. Silkiin mana keessa deemtee haa ta'uu dhiisi miraamin jennaan akka nama ofii naafamnee kana nurra bashte jennaan. Nutuyyuu dhiibbaa itti godha. Seenallee nama bira taa'ee silkiin haa ta'uu ishiin jettu anallee silkii yoo haasan hinaafamii miti anuu bira taa'ee namni yoo haa ta'u natti hin tolu. Abbaan kamayyoo dubartiin ati bilbilan silkiin mana keessa deemtee boobobsiin jennaan bakka. Saloonii fa'aa kana malee isa shakkii biraa waliin hedduu namatti tola isa dhugaa dubbachuudhaa fi jaalalli keessan ammallee yaada gaagu mee asumaan jaalala ishiif qabdu ibsiifme. Baay'ee tokko jibbaan. Ibsin jenneere. Akka jedhutu beeksisaanii nuti si wajjaa irraani mee amma carraan kennaaf egaa amma daayirektarri kiyyallee gaaffii si gaafatu qabaachuu malaani gaaffii lama akka si gaafataniin eeyyama daayirektara kiyya gaaffii qabda. Abdiin na gaafachuu hin danda'u nama isaa argame urjaartirraa firii liqeeffatee ani irraa kafalaa ooludha hin danda'u. Ani asii erga qophichuu sagantaa kanaa. Ilaa isa jireenya keessan dhuunfaa achitti dhiisi. Amma asirra jiranii daayirektara kiyya kaameraamaanii kiyya waan gaaffiitti ta'e si gaafachuuf mirga qabu. Har'a mirga kenneera. Isaan jireenya laayifii isa duraa daayirektar kiyya hin beeku keessan jiru. Ammaaf wantoota tammaa soofti irratti gaaffii qabaate gaaffii lama kenna. Tole galatoomii amma gaaffii lama waan fedhe haa ta'u si gaafachuu mirga guutuun gaafsii galee maaliif yoo jettee qopheessituun sagantaa kanaa yoo barbaade boo isin jechuun danda'a maaliif boo dhiisi jedhee si gaafachuu danda'a maaliif dhuguma haadha seenaa jaallattee yoo ta'e boo qabda asirratti maaliif mooneet namni si waamtee hin boosisin hin jiru ana yoo hin taane jechuudha jimmarraa. Kanaaf ati akka dhiira aartii tokkotti boo qabda hin jedhee gaaffii isaan deebisuu danda'uu qabda. Erga gaaffii lama kan gaafadhu naa eeyyamame first of all
haadha seenaa intala sanyii mootii fuutee hin gadditu. Gammachuu guddaadha kan isin siilaataa jirtu argaan jira. Garuu amma ati gara fuulduraatti haadha manaa yookaan jaartii biraa lammeeffachuu ni barbaaddaa? First gaaffii tokkoffaadha. Gaaffii lammaffaan erga gara Kaayiroo kana deemtee yoo xiqqaate waggoota baay'ee lakkoofsiste ta'aniifati. Tiktaakiin kun maal osoo hin dhufin waggoota dheeraa yoo xiqqaate waggaa 7 ol dura ol beekna. Haati seenaa yookiin dubara faana qaamaan si agartee beekti? Or qaamaan yeroo siin jedhu normaali yookiin ati immoo haadha seenaa nama biraa faana agartee beekta? Sana booda maaltu uumame? Toon sobinnaa deebisa. Okay, thank you. Xumureera. Galatoomi Daayirektarri kiyya. Kun egaa gaaffii istiidiyoo keessaa ka'edha. Gaaffii gaasaan si gaafatan kana dura dubara akkami yookiin dhiira akkami? Kan biraa asirratti jaalattee beektadha? Min aynatti dhiiraanoo min aynatti dubartiin? Amen. Jechuun kiyya jaalalaan osoo jirtanii otoo waliin fuudhin otoo mana takka keessa waliin hin jiraatin normaalii wal qajeeltuu wal niyyattu garuu akka tasaa ati makka bunaattis ta'uu kaaffee wayiittis haa ta'uu ati chiikii biraa qabattee or isheen nama biraa qabattee agartee beektaa? Yoo sin mudate immoo maaltu ta'e sana booda? Hin dabsinati haasaa. Okay, naa addaan baafachuu danfuufi. Ati haadha seenaa dhiira wajji argitee beektaa isa jedhu sanii fi dhiira wajjii miti jaartii obboleessaa wajjin guyyaa tokko lama argan kophaa argan isii kophaa deemti. Namatti dhiyaatu natti fakkaate amala hin qabdu anatu xiqqoo barsiise malee hin agarre jechuudha. Garaagaraa dhufte gabbaate guyyaa lama oolte dalagaa deemti waan akkasiitiin agarreeni. Isiin yoo dubartii wajjin si argitee beekti isa jedhuu fi argitee beektu odeeffannoodhaan wallollee beekti. Oduu guuruudhaan jechuu gaafatanii tabiraa qabaa minaaminidha kuni durriyyedha jira mida jechuun yoo tokko se godhatu odeeffannoo itti himamee jechuun dubartii wajjin ganda namaa dhaqee achi itti himanii naa dawwaltee wallollee beekti. Gaafa haarawaa kan jechuudha haga lafa barattu. Qaaman qabatamaa wanni isiin evidensii ijaan na argitee na qabe tokko hin jiru. Odeeffannoo fufunaannattee wallollee beekti. Gaaffii lammaffaa fuutaa jetteefi ani osoo ammatti maallaqa jaartii nama nyaachisu hin qabu. Biyya baqaa jira, rifuu jira, kiraa manaatu jira, masruufa maaltu jira. Maallaqa jaartii nama nyaachisu hin qabu. Gaafa haftaamii ta'ee duniyaa jaartii lama sadii afuris ta'u naa nyaachisu hora argadhetti immoo ilmoo islaamati ilma sheekati shari'aan nan daangessu fuudhuun mala fuudhu dhabuun mala allahu alam ammatti diskoortii na sadaqattoo jira tiroo problem heloo naanaa jettu gidaatti seenara. Hayyee guddaa galatoomi. Shaqqalachuu yoo ta'e malee ammatti fuudhaaf qophii miti refuujiidha refuuji. Hedduu namatti tola. Rabbii haadhuma seenaa baay'ee siif haa godhu. Bakkuma baay'ee bultee isheen si haa kunuunsitu. Sinillee filatamaa. Tol, ogeessa kaameraa qabdaa? Gaafatanii jirtu. Hayyee guddaa galatoomaa. Amma adda ba'umsa bakka badhaasaatti doktorri dhuguma. Doktoruma dhugaa maqaa bareedaa si moggaasteetti. Umuriin keessan haa dheeratu. Horaa dagaagaa lafa guutaa jedhamtu isin hin argini. Bakka goomatu hinaaftu. Abdii anaa fi Ichiirraa qabu yaa. Hayyee itti fufnee. Baay'ee hundi keessatti taappi naa godha afaan na goysanii yaadamee biraa deema. Bishaan dhuge. Na goysisan afaan.
Guys, amma Kuni gaafatti keessummoota kiyya gaggeessuudha waan ta'eef taaptaap godhaa. hundi keessan dabaltaaf doktorii kenna wiistaan doktor jedhamu kuma afurii dhibba Har'a icciitatu bahee gaaffii yeroo dheeraa har'a boruu gaafatti keessummaa dhageessa jechuun har'a baase. yookiin taapbii goraa yookiin narraa deema. Yeesawuma wallahi ammas ishii tokko nuti kan quci biroon. Tapi gora, afaan na goisite duriyan kan kan irraa. Tapi gora ban. Ogummaa keenya dabarsi. No, video wala batu nama kuma shan tosta ajira bar wallahi ajaiba. Taap godha. Tapi milena lama gaja tapi gora. Complete Taap tap. Guys, taap. Complete tap. Goche. Wada chwala. Oromo ko rabu kuma kabajama. Arabu sina yala. Idilli didam isatte. Abba chamsa welcome. Yedron lamad. Idilli didam isatte. Every Guys, Ababa di namun gara-gara idilli dafa guta. Idilli. Ababa di Chamsa. dhufa. Abe ja. Ababa di gara-gara. Famasi lama. Fira kamu mau lihat? Ababa kuda jata fi jabaata ababa. Hunduu feemasiidhaan bira. Rabbi sina kamu. Jira kana jala pasta. Rabbi sina kamu juga bayama. Double no. Everything double. Guys, Laman. Share them. Laman. Yalla. Laman guys. Abi moche laman. Asli. ለራሴ ጊፍት ሰጥቼ ላሸንፍ እንዴ? Abdi, anaaf si waliin miti anaaf kenniti immoo anaaf shir ofii kennuun hin danda'amu. Isa Silaafii ofiin fayyada jedheetii bar. deemu kenni namoota. Fayyaduun ofumarraa kaate dhugaa jedhu. Ana beektaa waan itti godhu asli. Amma keessummaatu jira. Mooneetii biratti takluu biratti nan qaanisiin jedheeti malee likkiin si galchaan beekta gaa. Diinoo. Har'a daayirektara kiyya waan taateef keessummaa kiyyatti dubbachuun dhorkaadhaa fide. Kanaafan callisee mi? Kanaaf Guys, tapi kora hundi keessa tapi kora hundi keessa. Fuula kana taaptaaf dabaltaa yeroo lama yeroo sadii taaptaaf fuula keessa yalla jabaadha. Namoonni haaraan dhuftanii tiktaakiin kun haaraadha. Tiktookiin hordoftuu nama soddoma ol qabu badee jira. Laayivii seenuu hin danda'u kanaaf tiktaakiin foloo godhachaa deema. Mooni ijoolleen kiyya kuma sagaltama digalcha bar kuma saddeettama dha. Mooni nama kuma kudhatu mooni kiyya. waaw kuma 83 ture dhugaa galatoomaa naaf jiraadha jedhiin yeroo gabaabaatti garuu 100 galuun qabaani doktor faana deemnee wal argina. Garuu mooni tiktaakii kana sirriitti eeggadhu. Ani tiktaakii biraa qaba. Tiktaakii koo beektaa? Tiktaakii 200,000 ol qabu. Akkuma tasaa daa'imti koo qullaa dhufee xiyyitii isaa agarsiisee tiktaakiin lammata laayiviin gadhunaan jedhe. Yaa. Okay, rakkoon hin jiru baay'ee. Ijoolleen keenya ijoollee warra safuuf safeeffannaa beekanidha. Waliin dhimnu. Ganda biraan dhadhu kan. Yaa tiktaakiin baay'ee baalagedha pilaatfoormichi kun wama xiqqaadhaan si adaba. Amma tiktaakii sanaan laayiviin waan isin hin danda'u. Kanaaf isin jedhe. Foloo godhaa hunduma keenya tiktaakiin kun haaraadha. Tiktookii haaraa banamee tiktaakiin sun jiru foloo nu godhaa. Mooneetiin illee taklullee foloo godhaa anallee. Thank you. Taaptaaf godhaa dabaltaa. Thank you very much. Oromoo Dhufaa jira, guddaa galatoomaa dhugaa. Ina bareedaa dhufaa jira. Mooneet 90 ganaa jirta. Sun laalu 200 si dabale. Waaw galatoomaa. Galatoomaa hedduu dhugaa. Naaf galatoomaa. Yeroo gabaabduu keessatti 100 guyyaa 2-3. Viidiyoo bareedaa tokko boroo isiniin gallachiisa. Akkami? Live bot. Viidiyoo ajaa'ibaa. Taasni kee waraabameera bara. Maal? Viidiyoon kee kun hundi bara waraabamaa ture bara. Maali? Borima kana
ishee godhaa wallahi kamaa fi siyaasa siifnaree kan isin waraabban. Maal osoo isin waraabu baatan illee nama kuma shan ture hunduu waraabu baastaa jira bara. Ana akka waraabanii jiru nama waraabnanii. Okay. Endeet no. Kopi ani jalqabee jira borummoo amma nama biroo itti fufaanii akkasumatti itti fufnaaf shir. Namoonni seenaa Mubaarak asilii har'a dhageessaniitu namoota akkan isinii dhiyeessu barbaadan inboxii godhaanaa barreessa. Nuti immoo akkasitti kun waliin qabannee ni mo'adhaa yoo mo'adhee seenaa isaanii naasa'u jechuudha waan ta'eef yeroo hunda wal argina galgala. Mooni. Amma rafuu jaare. Mooni. Oh. Rafuu adda. Nu kan kee dhaga'uu barbaanna. Good question. Thank you Taklu. Ati maan gaafatamtu ati gaafachuu qaba ati maan gaafatamtu nullee si gaafachuu feena bara. Amma lakkamitti walii gallabeetta Abdishoo. TikTokiin kiyya 100 guutu. YouTube kiyyallee service. Yaa 10 taate. YouTube kiyyallee subscribe nama kuma koron qofaata. Koi waadaan ufaasentu yooma akka galchinuun Taklu dhaggeeffadhu seeraan hayyeetti fuufi. Anama waa'ee koo baruu barbaadaniif kan koo gaaffisneetti ta'e miti. Gabaabumatti amma dura anama laalime amma namni TikTokiin isaa ganaa 9,000 jirtudha. Mileenni naaf hin malu. YouTubein koo ganaa followersii 13,000 moo 14 qaba. Even 300,000 400,000 500,000 naaf hin malu. Dirqama qullaa dhaabbachuun qaba. Safuu gatuun qaba. Kana gochuu. An akka Abdoo na dhagaa'ila. Anamma akka TikTokiin kiyya followersii isaa guddatuuf yookiin YouTubein kiyya subscribe isaa guddatuuf safuu gatuun qaba. Annam tokko aadaa koo jaalatudha. Kanaafuu Oromoon walii galtanii na guddisuu qabdu sambood waan gaaffisnitti ta'e mara taa'ee haasa'uudha qophiidha. Asirratti immoo waan jedha. Ta'uu qaba jechuudha. Amma nuti guddisuu dura nuti warri dhiiraa singiliif dabilii ta'uu kee baruu barbaada. Singil jette. Okay, if Singiliidha. okay, Taklu hin gaafataa. Jedhee qo'i kan finne jedhee dubbachuudhaaf kana na barbaachisa. Yookiin singilista tarii kottu garuu dubbi dhaga'uudhaaf akkasitti hin ariifatina. Am singila akkasini jedhu barbaadanii dursaatii guutaa. Kan booda dhugaa Singilimattee sila har'uma 100 galta TikTokii. Amma jechuun ammayyuu naamusa qabeettii ta'uu ishii waan baay'ee argiteetti. Garuu ati amma erga waliin akka doktoraatti ishii tajaajilu eegaltee gaaffii jaalalaa garuu eenyutu jalqaba dhiyeessa amma isa. Gaaffii jaalalaa isa sirrii wal fuunaan si jaaladheeraa kan jedhu ishee biraa dhufe moo si biraa dhufe? Ana. Situ gaafate. Ana gaafate. Amma yeroo biyya hambaa jiranii waa baay'ee ilaalu. Ishiinis egaa si argiteetti atu yaalaa turtee dadhabbii ishii yeroo ishii mukooftu mukii baastaa jechuun ati haasoftu iyyuu immoo akkuma aannanii nama qabbaneessu ati seenaa asu. Na jaalataa jirti turillee ayyee baay'ee nama qabbaneessa. Atuu rakkoo qabda. Hangaanteessituudhaaf ogummaa kootiin dhimma bahee si gaafachaa jira. Yeroo baay'ee amma yeroo haasoftu wanta namoonni si jala ta'anii koomenti godhan argaan jecha waan dubbattu amman arge keessatti. Gaafa aarteedhati kan dhukkeerraa kaastu ni beeka. Amma gaadha seenaa wajjin daa'ima godhatanii jirtanii adeemsi jarman maal ta'e mee amma adaama akkuma jettan sana lafa bittanii finfinneedhaa biyya keessatti gaafa lama ta'an immoo beektaa miti reemni dabalamaa deema. Atis nama kaayyooti waa fuuldura haasofta. Ishiinis immoo jabinati waan fuulduratti haasoftu kana ilaaltee qalbii ishii guute. Midhaan bishaan keessan tokkuma amma isheen hinaaftu deemteetti. Bakkeeree ishii deemteetti. Amma si waliin jirtu jaalalli keessan ammallee adagaa. Fakkeenya guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa asiinis haasoftu akka carraa ta'arra walitti dhufnuyyuu fakkeenyummaa qaba. Ijoolleen nattaasaanii jiru. Dhugaa nama aarsaa kaffaleedha. Biyyarraa kaasee ammas biyya kana dhufutti
waan baay'ee ta'eera jedhu gaafi yeroo keenya waan gabaabsitee waan ijoo kaastee malee achi keessatti mudannoo hedduudha kan jiru. Amma akkam ta'e egaa adeemsi jarman kun indeemna jettan kun akkam ta'e? Gaafa amma booyaadha beektaa? Booyin sooftii fudhadhu. Boon hin barbaachisu gaa akka mere ilmi dhiiraa hin booyin. Anayyuu boochisu. Jarman deemna waan dhiifne qoy gaafadha. Adeemsi jarman akkam ta'e gaafa jarman deemu dhaan lafaan lubbuu dhidhu. Akkam ta'e? Adeemsi jarmanii akka ta'e isiin mallattoo ittiin jarman deemuu fi waliin qabatte suuqii fira ishee kaayatte. Kazaan jidduma kana osuma jarman deemuu hedduu karoorri harkaa lama ta'ee gaa'ila keessa seenti. Gaafa kaan osuma har'a boru deemna jettu ani yeroo sanitti dalagaan qabu mallaqa isin qabu ture. Waan qabu na seenti isiin immoo hangaraa kiyyettanii manne. Afaan qofa ta'e jechuudha. Akka boru jettu seenaa dhufu. Maallaqa jarmaniin deemamuu qophaa'e sanii haffaasaa seenatiif aannan seenaa bituu ture. Waggaa 3-4 dura jedhu. Sigalee adeemsuma kana keessa seenan likki gaafa mallaqa jarman kasiin gaafa singirii dalagatte isaan fixutti karoorichi jarmana mormaa kanatti akkam ta'e jechuun dilee ta'edha. Awurooppaan guutuun yoo ziyaaradhaaf turistiidhaaf dhaqame malee dilee ta'edha. Karoorri Awurooppaa kana dhaquu Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa yoo kun sadiin dadhabame mootu biyya galuudha amma karoorri. Dallatameera biyya Awurooppaa kana dhaquu. Wanni jalqaba manaa baatan garuma biyya hambaa sana deemuu ture. Ammas garuu jireenya gaariidha kan jiraattu. Gammadaadha amma jireenyatti jirtanitti gammadoodha. Amma jireenyi keenya yeroo ammaa kanatti nuti amma maatii uf danda'ee jiraatu tokko yeroo tokko biraayyuu tarree namaayyuu gargaaru tokko yoo danda'ame arganne Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa biyya kana sadiin deemu yoo dadhabame mootu biyya keenyatti galudha. Irraan kaayannee yoo rakkoo jarman nu oofu biyya arabaa biraa nu oofsan hin qabu. San bira dabarree irraa. Amma yeroo baay'ee namoonni yeroo otoo godaan sarara jiranii daa'imti yeroo dhuftu waan baay'eetu jira. Chaalenjiiwwan bu'aa bahiin hedduun ni jiraatu. Abdii guutuun ni jiraatan. Amma seenaan dhufuu isheetti gammachuu akkamii isiniif fiddee dhuftame? Seenaan dhufuu isheetti tokko wal nu jaalachiifte. Lammata boqonnaa sammuutii fi boqonnaa hargalfii boqonnaa nu fudhachiifte seenaan dhufu. Amma duraan gaafa seenaan hin jirre isiin mana madaa mitteetti. Ani kophaa mana na dabbaraa gandara deema mana hiriyoota kiyyaa bulu. Anamma asii ka'ee kushiinaa seenee shaayii dhaabachuun jaalladha. Sanafiidha. Baay'ee nama sanafiidha. Akka afaan hin kolfu karaa miti. Kanaafi hiriyoota kiyya bira bulaanii isiin mana madaa mitteetti. Seenaa daa'uun mana deebitee yeroodhaaf qormaanni gidee daa'umsaa hin jira. Akkasuma keessa hin baranne furmaata akkaataa itti ilmoo keenya ittiin guddifannu rakkinnuma keessa hin arganne waan akka nuti amma isin yuutuubii qabdi ani yuutuubii qaba. Tiktooki maduraayyuu. Haati seenaas yuutuubii qabdi. Nuti sadiinuu amma akkaawuntii mataa keenyaa qaba. Seenaan nuufi haragalfii taate jechuudha. Maaliif nu sadiinuu wal bira jira. Amma yeroo fedhe yoo argite gidee waan fedhe jedhu kun asuma haatan argite miti. Hargalfii nuu taate jechuudha. Haadha gadaa nuu taate, abbaa gadaa nuu taate, nuuf haragalfii taate akka itti arganne jireenyi nuu bal'ate rakkanneen beeku. Yeroo tokko argachuuf anaafis illee hafuura baafannee natti fakkaata. Riskii kan duraan nu mokkore erga isii arganne nuu qajeelu. Ammallee jireenyi isin haa qajeelu. Ilmi isaa dabalamu. Kan yaaddan hundumtuu galma isin haa ga'u. Ati saarsaa kan falteetta jaalalaa fi haati seenaas immoo ilaali.
maallaqa ittiin jarmanan deema jettee sana gaafa rabbiidhaan ishii kennu abbaan manaa kiyyaa nama afaan hin dubbatu qofaa miti jettee habbii horattee hojii dhabaadha hin jenne si kabajjee